Hi, harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii. Kun Oromoo Koo chaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Dambii Oromoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Aadaa kootiin akka kanatti bareedee gara keessanitti dhufeera. Egaa guyyaa tokko walii wajjiniin teenyee waa tattabachuun waa haasa'uun barbaachisaa waan ta'eef arraa egaa akka yeroo biraa ittoo hojjechaa tun ta'ini buna danfisaa isinii wajjiniin immoo wantoota na gaafattan tokkoo fi deebii isinii kennuun gara keessanitti dhufe. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Bakka jirtanitti nagaan fayyaan jaalalli gammachuun isin biraa hin dhibamini. Maatii Oromoo Koo chaanaalii kan taatan hunduma keessanii fi fayyaa nagaanaaf ta'a. Egaa arrammoo viidiyoo gabaabaasee walii wajjiniin teenyee waa tokko dudubbannuun qabadhee gara keessanitti dhufe. Buna kun sardaa jira. Ifama naa godha buna koo irraa baaseetanii egaa isinii wajjiniin xiqqoo ishee dudubbadha. Egaa buna koo xiqqoo ishee na sardee buna koo irraa baafadheera isinitti ciinceseera. Guyyaa tokko Oromoo Koo chaanaalii keessatti buna walii wajjin dhugaa odeessu, buna walii wajjin dhugaa yaada wal jijjiiru, buna walii wajjin dhugaa isin achi danfifattu ana isin danfisa jechuudha. Yeroo tokko wantoota tokko waan gaarii ta'ee walii qoonna jechuudha. Arraa akkuma isin ilaaltanii aadaa kootiin bareedu dhugaa. Jedhee Wallaggaa fakkaatee dhufeera jechuudha. Uffannaan kuni uffannaa aadaa Wallaggaati jechuudha. Gara Wallaggaatti akkasittiin harmootiin keenya nuunis ittiin bareednee uffannaa kanaafi aadaa Wallaggaa keessaan irra uffadhee gara keessanitti dhufee yeroo biraa immoo aadaa hunduma isaa Oromoon bal'aadha waanta ta'eef aadaa Oromoo ammuma nan qabu uffadhee tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Inni kun garuu kan Wallaggaadha. Arraa waa'ee warqee Wallaggaas xiqqoo isinitti dubbachuun dhufee kana dura viidiyoo tokko hojjedheen ture waa'ee warqee bukoo jechuudha. Warqeen kuni warqee bukoo jedhama yookaan immoo maraa jedhama jechaadha. Akkuma beektanii kunoo pikchariidhaanii guddisee babbareedaa isaa isinitti agarsiisa. Egaa warqee bukoo yookaan immoo warqee maraa kuni kan Oromoo akka ta'e beekamaadha. Garuu naannaa tokkodha hin beektanii baay'een keessan viidiyoo sana hojjedheeni eessaa argamaa, eessaa bitattee, eessaa argattee naan jettanii akka Wallaggaa keessatti argamu isin beektan turtanii. Kanaafi Oromiyaan bal'aadha waanta ta'eef iddoo garaagaraa wantooti aadaa garaagaraa hin jiraatu jechuudha. Warqeen inni kun garuu kan abiddi hin xunnee gara keenyatti ijoollummaadhaa kee kan hin dhagaa guddadhee warqeen maraayyuu eegan guddadheedha malee warqee bukoo jedhu maaliif hin bishaatu abiddi kan hin arganne jechuudha. Abiddaan kan hin guggubanneedha. Yennaa bitannee keenya illee dhugaa yeroodhaa yerootti dabalaa kan deemu, yeroodhaa yerootti bareedaa kan deemu. Keessumaa shamarran gara Wallaggaadhaa yeroo heerumanii warqeen bukoo kuni akka kennaatti dhaqaaf jechuudha. Kanaafiyyuu warqeen bukoo kun gara Wallaggaa yoo dhuftanii baay'ee beekamaa, baay'ee jaallatamaa, baay'ee kan itti dhimma ba'amuudha, uffatamuudha, ittiin bareedamuudha jechuudha. Dhugaamatti namooti baay'een karaa keessaatiin naa barreessitanii akka eessaa bitatte, eessaa argatte kan naan jettaniifini. Arrammoo waa'ee warqee maraa
akkamitti akka argachuu dandeessanii nama amanamaa ta'ee akkamittiin bitachuu akka dandeessan gatiin argee fi maaliif dhugaatti baay'een keenya hin beeknu warqee bukoo kana yookaan immoo warqee maraa kana naan jettaniitu garuu Wallaggaa keessatti argama. Naannaa Wallaggaa yoo dhaxxanii baay'een inni uffatu dhugaatti baay'ee beekamaadha. Gara keenyatti yoo dhuftanii gara iddoo biraatti immoo baay'een keessan hin beektan jechuudha. Kanaafiyyuu warqee Oromooti jechuudha. Oromoo hundumaa ilaallata. Warqeen Oromoo kan Wallaggaa kaneessaa ta'uu hin qabu. Kan Oromoo bakka saba Oromootiif kan kenname warqee keenya wajjiniin iyyuu uffatamuu danda'a. Kamii wajjin iyyuu bareechitanii uffachuu dandeessu jechuudha. Kan gurraa qaba akkuma argitanii, kan mormaa qaba, kan harkaa qaba. Kan harkaa oqeetaa jedhugaa amma hin beeku. Oqeeta tokko oqeeta lama guddinni isaallee amma gubbaa as ga'utti jira. Gabaabaan isaa jira, giddu galeessi isaa jira. Akkuma itti dandeessanii bitattanidha. Inni kan mormaa kunillee dhugaamatti guutuun isaa baay'ee bareeda. Ammasitti yeroo guutu yeroo uffattanii ittiin jettanii dhugaa baay'ee bareeda. Garuu anisee kana qabaaf anisee gara falleessinitti dhufe. Kanaafiyyuu ammanuma saayiziin isaa xiqqoo masheedha. Kanuma hin seenaa guddaa qaba jechuudha. Akkuma itti fedha keessan bitattaniinidha. Kanaafiyyuu karaa hundumaa kan harkaa isaayyuu dhufeera. Amma argaan jira namoota tokko irratti kan harkaa asitti kan kaa'atamuyyuu argeera. Kanaafiyyuu akka sanatti bareechanii nu hojjetu, ijoolleen hojjetan immoo jiru. Keessumaa Wallaggaadha. Naannaa Najjoo, Dambidolloo gara kanatti baay'ee argama. Najjootti iddoo inni itti oomishamu inni beekamaan Najjoo keessattidha. Kanaafiyyuu achii isin argattu naannaa Oromiyaatti kan sixxanii jirtan gara achiitti jechuudha. Achiis argachuu dandeessu. Finfinnee keessaa immoo amma obboleessi keenya gurguru liinkii isaa kana jalan isinii kaa'a, bilbila isaa isiniin kaa'a. Egaa obboleessi keenya kuni warqee babbareedaa isaa hojjetee nu dhiyeessaa jira. Kanaafiyyuu Oromoon hundumtiyyuu warqee kana manaa qabaachuu qabdu. Karaa salphaa ta'een argattu. Maatii yoo qabaattan, fira yoo qabaattan obboleessi keenya Baacaanii Buraayyuutti banateetu kan inni hojjetu. Manuma warqee Najjoodha. Najjoo keessatti qaba. Asii immoo Buraayyuutti qaba jechuudha. Kanaafiyyuu Buraayyuutti fira yoo qabaattan, obbolaa yoo qabaattan ergitanii ajajjanii bilbila isaa, teelegiraamii isaa, infoormeeshinii isaa hundumaa jalqaba komentii koo jalan isiniif kaa'a. Isin immoo isarraa bilbiltanii hammamiin akka argachuu dandeessanii, qarshiin isaa hammam akka ta'e waanuma hundumaayyuu inni xuruutti isinitti hima. Haala sanaan hojjechiifattanii ajajjanii firoota keessan ergitanii fudhachuu dandeessu. Kanaafiyyuu warqeen Oromoo mana Oromoo hundumaa jiraachuu qaba. Warqee kana manaa qabdu jechuun immoo qarshii keessanuma manaa qabdu jechuudha. Warqee kana yennaa bitattanii mana keessanii qarshii qabdu jechuudha. Kanaafi wanta gaarii ta'e bitannee yoo keenye waan aadaa keenya yeroo ayyaana aadaa keenya ta'e yeroo qabnu ittiin uffannee mul'achuu fi ittiin bareennee mul'achuuf illee dhugaamatti waan aadaa keenya ilaallatu hundumaa manaa qabaachuu qabna. Uffata aadaa manaa qabaachuu qabna. Oromoo kan ta'e aadaa Oromoo aadaa keenyaan akkasittiin bareeduun nurra jira. Huccuullee ijoolleen keenya baay'een huccuu babbareedaa hojjetanii nu dhiyeessaa jiru. Yeroo biraa immoo eessa huccuu aadaa Oromoo akka argattanii Finfinneerraa ijoolleen keenya gamoo garaagaraa irratti banatanii jiru. Dhugaamatti gaggaafataan jira. Adreesii isaanii hundumaa walitti qabadhee yeroo biraa immoo uffata aadaa Oromoo karaa salphaa ta'een ajajattanii amma bakka jirtanitti akka isinii erganii fi adreesii isaanii hundumaa qabadhee isinitti deebi'ee dhufa. Warqee aadaa Oromoo eessaa argatta kan jettanii fi haala kanaan argattanii itti dhimma ba'uu dandeessu. Anaafillee maatii kobbitee naa erge wanta ta'eef isa biraa immoo argachuu dandeessu. Qulqullumaaf bareedinaan hojjeta. Ijoollee baay'een biraa ajajataniiru, itti gargaaramaniiru. Obboloota keenyaan immoo nu ga'e karaa kee immoo obboleessa keenya biraa gargaaramanii bitanii gateedhaniitiin gara keessanitti qabadhee dhufe. Egaa bilbilaatii ammamiin akka bitachuu dandeessanii qarshii isaa waan hundumaa isumarraa infoormeeshinii isaa fudhadhaa. Bilbila isaa isiniin ka'aa. Obboleessa keenya jajjabeessaa. Warqee aadaa Oromoo mana keessan keessaa qabaadhaan isiniin jedha.
suuraa warqee inni kansaa waan hundumaa kana jalan kaa'a amma suuraan isaallee babbareedaan jira gatii ta'ee fi isanis ni gashaa kanaafiyyuu aadaa keenyaan abareennu aadaa keenyaan aboonnu aadaa keenyaa uffannu mana qabaannu kanaafi oromooni warqee qabaa warra hin beeknu jettanii fi warqee oromoo qabaadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraadhaanii hangan deebi'ee gara keessanitti dhufu nagaan fayyaan jaalalli gammachuun isin biraa hin dhabamini baay'een isin jaalladha. Waan akkan hojjedhee isinii dhiyeessu waan barbaaddanii waan akkan isiniif dhiyeessu barbaadda yoo jiraattanii haaluma kanaan komentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo qabadhee amman dandeettii gara keessanitti nan dhufa jedhee yaada. Ittoos haa ta'u biddeenis haa ta'u waan barbaaddan na gaafadhaa hundumaa isiniin hojjedha. Egaa viidiyoo biraadhaanii torbee hangan deebi'ee gara keessanitti dhufu nagaa fayyaa gammachuun isin biraan dhibamanii baay'een isin jaalladha. Bye bye.